Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya fulbaana 21 bara 2015ti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a qophiilee Fayyaa Hawaasaa fi Oromia Insight qabannee dhiyaanneerra. Fayyaa Hawaasaa keessatti qophii irreechaa fi dubartummaa mata duree jedhu irratti qophii qophaa'e qabna. Sagantaa keenya afaan Ingiliffaa Oromia Insight keessatti immoo eebba Oromo Street kan dhiheenya kana Ameerikaa Minnesota keessatti taasifame irratti kan xiyyeeffatee dhiyaatudha. Hunda dura kan dhiyaatu oduudhaan kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu isin dhageessisa dhaabasaa Waaqjiraati. Oromiyaa fi biyyoota alaa keessatti ayyaana irreechaa baranaa kabajuuf hojiin hojjetamaa jiru cimee akka itti fufee jiru odeessi nu ga'aa jiru hubachiiseera. Beeksisii fi dhaamsa hawaasaa biyyoota garaagaraa irraa nu ga'aa jiru akka hubachiisutti hawaasa Oromoo biyya keessaa biyya alaa jiraatu ayyaana irreechaa haala addaatiin kabajuuf sochiitti jiran. Keessaayyuu Oromiyaa keessatti onkoloolessaa 4 kabajuuf hojiin hojjetamaa jiru ciminaan itti fufee akka jiru koreeleen hawaasaa Oromiyaa keessatti ijaaramanii hojjechaa jiran nu beeksisaniiru. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa hawaasti gurmaa'anii wal ijaaraa fi ayyaanichaaf qophii gochaa akka jiranis beekameera. Ayyaana kanaan daachuun nageenya walii eeguu fi akkasumas dhaamsa dhimma sanaan wal qabate dabarsuuf hojiin hojjetamaa akka jiru koreeleen hawaasaa kunneen dhaamsa nu dabarsaniiru. Keessaayyuu sabni Oromoo bakka jirutti wal qabate jaalalaaf kabajaan ayyaanicha akka waliin dabarsu dhaamsi maanguddootarraa nu ga'e hubachiiseera. Biyyoota alaa keessattis akkasuma haala ho'aa fi dammaqinsaan hojiin hojjetamaa akka jiru beekameera. Odeessi nu ga'e akka hubachiisutti hawaasa Oromoo bakka jiranitti ayyaanicha milkeessuuf hojii jajjabaa hojjechaa jiran. Dhaamsi isaan dabarsan akka hubachiisutti hawaasa Oromoo bakka jiranitti eenyummaa isaanii waan ibsuu fi aadaa Oromoo waan calaqqisu qabatanii ayyaana irreechaa kan waloosan irratti akka argaman dhaamsi nu ga'e hubachiiseera. Oromiyaa keessatti diddaan uummataa itti fufee akka jiru beekame. Mootummaan Itoophiyaa immoo uummata sodaachuudhaan uummata mirga isaa gaafachaa jiru hidhaa akka jiru odeessi nu ga'e hubachiiseera. Akka odeessi nu ga'e hubachiisutti godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti yeroo ammaa namoota mirga isaanii gaafatanii fi gaaffii hawaasummaa siyaasaa gaafachuurraa duubatti hin jenne hidhuun itti fufee jira. Namooti hidhamanis gaaffii mirgaa keenya gaafachuu dhiifnu mirga keenyas dabarsinee hin kenninu jechuudhaan falmaa isaaniitti fufanii akka jiran odeessi nu ga'e hubachiiseera. Maddeen keenya dabalinee akka ibsanitti uummata Oromoo mirga isaatiif falmaa gochaa jiru yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa jabeesseetti fufee jira. Mootummaanis sodaa kana keessa seenuudhaan bakka adda addaatti namoota gaaffii mirgaa gaafatan hojjettoota mootummaa akkasumas uummata daldalee jiraatu qabee hidhuutti fufee jira. Keessaayyuu master plaanii yeroo ammaa hojiirra ooluun wal qabate dargaggoonni qonnaan bultoonni fi akkasumas hojjettoonni hidhamaa akka jiran beekameera. Dargaggoonni Oromoo gama isaanii dhaamsa dabarsaniin hidhaaf hajjechaa sodaannee lafa abbootiin keenya kabajaan eeganii nuun gaan dabarsaniin kenninu jecha akka jiran beekameera. Qeerroon akka gabaasetti immoo mariin bakka adda addaatti gaggeeffamaa jiru mormii fi diddaa uummataa jabeessuuf hojiin hojjetamaa jira. Akka oduun nu ga'aa jirutti yeroo ammaa kanas qeerroo sodaachuudhaan hidhuun itti fufee jira. Mirga saba Oromoo kabachiisuuf qeerroon Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa hojjechaa jira kan jedhan qeerroon Oromiyaa hidhaa kamiyyuu sodaannee duubatti hin deebinu jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabnus kanuma qophii keenyaaf waliin nagaan nu waari'a. Jirra kabajamtoota uummata Oromoo fi jaalattoota fiilmii afaan Oromoo aga argaa aga dhagaya yoo isiniin jennu maal harkaanuuf qabdan waan aaree tun keessaniin oolu eeyyee qabannee dhufne oduu gammachiisaa argaa dhageetiif tun fiilmii Waaqjiraa Mangashaatiin barreeffame taatota qaqqaxala ilmaan sabaatiin taasise baqattoota Oromoo biyya ollaa jiraataniin hojjetame qulqullinni isaa sadarkaa fiilmii addunyaa kawara emman bakat
Filmi afaan Oromoo haaraa yoo ta'u akkaataa hawaasni keenya yeroo ammaa irratti argamu mara kan faana dha'u. Shira mootummaan abbaa irree baqattoota Oromoo biyyoota ollaa jiraatan irratti dalagaa jiru kan saaxilu. Eenyummaa uummata Oromoo Ormaa baha Keeniyaa naannoo garba Hindii qubatan isin barsiisuuf kan himan. Dubbii dheeraa maakmaaksa Oromootiin gabaabbatee ibsamuu dhageeffachaa akka ittiin boontan shakkii qabnu badhaadhina fa'a. Filmii kana wanni adda taasisu kan biraa haasawaa fi seenessisaa guutuun afaan Ingiliffaan hiikamee sabtaayitiin barruumee jalatti kan isiniif dhiyaatu. Kanaafuu jaalattootaa fi deeggartoonni aartii Oromoo idil addunyaarra jirtan marti abdii guutuun akka nu eeggattan yoo isin afeerru gammachuu guddaadha. Ememmaan baqata. Qophii Fayyaa Hawaasaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun torbaan lamatti al tokko kan dhiyaatu qophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa keessatti irreechaa fi dubartummaa mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffanne qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura. Irreechaan ayyaana waggaa kan birraa keessa Oromoonni walitti dhufanii sirna ho'aatiin kabajatan. Irreechaan kun ka'umsi isaa waan darbeef galata galchuurraa kan dhufe haa ta'uyyuu malee akkasumas hawaasti walga'ee uumaa isaa yerootti kadhatu akka ta'e seenaa Oromoorraa kan hubatamu. Irreechaa keessatti ga'ee guddaa kan qaban dubartoota. Dubartoonni aangoo waa araarsuu akkasumas nagaa buusuu hawaasa keessatti akka aadaa Oromootti waan qabaniif yeroo irreechaallee hawaasa dura bu'anii mareeoo jechaa gara malkaatti deeman nu waliin tura. Akka aadaa Oromootti malkaan jiidhina qofaa otoo hin taane mallattoo hormaataati. Dubartiin immoo hormaata waan maddisiiftuu fi jiruuf jireenyaa sabaas waan lachiiftuuf iddoo guddaa qabaatti jechuudha. Ga'ee olaanaa kana kan qaban dubartoonni hawaasa keessattis jiruuf jireenya hawaasaa tiksuu fi milkeessuu keessatti ga'ee guddaa qabani. Ayyaana Irreechaa yeroo kabajnu hojiin guddaa nagaa buusuudha. Nagaan immoo kan dhufu araarri hawaasa keessatti yoo jiraate, araarri namaa fi uumama gidduu yoo jiraate, uumamaaf uumama gidduu yoo jiraate waan ta'eef waa hunda dura irreecha otoo hin dhaqiin araara buusan. Kanaaf dubartoonnis hirmaannaan isaanii nageenya hawaasaa tiksuu araara hawaasa keessatti buusuu irratti ga'ee guddaa qaban jechuudha. Uummanni Oromoo gabrummaa jalatti kufuunsaa garuu aadaan Oromoo bareedinni kun akka laafuu fi dadhabu taasiseera. Kana malees aadaan alagaa kan dubartoota miidhu hawaasa Oromoo keessatti akka mul'atu hundee ta'eera gabrummaan Oromoo keessa jiru. Kanas ta'ee uummati Oromoo kabajaa dubartoota isaatiif qabu ammallee dhiifne. Dubartoonni Oromoo jajjabduun dhalootaa dhalootatti ba'aa akka jiranillee ragaa hedduutu jira. Dubartii jajjabduu immoo baay'ee qabna. Akkasii sonas hin jedhu ijoollee baay'ee qabna. Dubartii jajjabuun baay'eetu jira. Amma dubartii akka Toltuu Tufaafaa kun asitti Awustiraaliyaatti dhalattee guddattee afaan Oromoo fi ishiitii barattee kun ijoollee keenyallee kan amma asitti dhalattee guddatteef kitaaba baasteetu jira. Dubartii baay'eetu jira. Iddoo adda addaatti dubartii ciccimtuu baay'ee qabna. Isaan akka fakkeenyaatti fudhannee dubartii
dubartoonni kunis immoo jabduu miti jechuun danda'u maaliif dubartiin tokko amma mana ishii dandeessee bulchiteetti jabduudha jabinni san caalee hin jiru. Kuninnaa jedhamu aadaa Oromoo keessa wanti dubartii gadi qabu hin jiru jechuu miti. Aadaa Oromoo keessatti dubartiin bakkee warri dhiiraa warri abbootiin warri sheekotiin yookaan warri qeensonni agartee warri dhiiraa deeman san deemanii bakkee lolaallee haasaaf bakkuma ta'e bakkee walgeettiin Oromoo taatee Oromummaan bakkeetti mul'atu takkatti dubartiin isaan duukaa akka deemuu danda'an akka dubartii isaanii qabatanii dhufuu danda'an. Yooma argitee amantaan Islaamaa Oromoo keessatti baay'ee bal'ina qaba. Bal'ina sanii ibsuu hin dandeenyu haa ta'ullee shari'aan isaanii yoo hayyaman kennanillee argitee bakkee dubartiin achi ta'anii bakkee tokko moggaasanii fiigalee dhiirriiniif dubartiin bakkee taa'uu hin dandeenyillee godhanii bakkeen Oromoon itti dubbaturraa bakkeen Oromoon itti mul'atturraa dubartiin akka hafne gochuu danda'uu qabna. Ijoollee keenna haadha manaa keenna hawwootii keenna qabannee dhufuu qabna. Waan dubartiin gootee dandeettu hunda kabajaa kennuufii qabnaa jedheetiin yaada. Hawaasaa fi biyya kamuu keessatti saba keessaa qaama guddaa tokko gadi qabanii miidhanii guddachuun hin danda'amu. Dubartoonni qaama hawaasaa keessaa tokko waan ta'aniif iddoon isaaniif kennamuu malu akkuma warra dhiiraatti iddoo malchiisuu fi sirnaa ta'uu qaba. Dhiirri jabaa kamiyyuu dubartii jabduu of duubaa qaba waan ta'eef. Yeroo baay'ee ebaluu jabaadha itti dhiirallee infaarsita yoo ta'e jabinni ebaluu sun eessaa dhufeetti dubartii isa duuba jirtu santu isa jabeesse. Kuni baramuu dura jira. Ebaluu qabsaadha ebaluu akkas gadheetti eenyutu duuba jira jechuun gaariidha. Yeroo hundumaa dubartii jabduun dhiira jabaa baasti. Jechuun ebaluu jabaadha hojjettee ishiitu duuba jira jechuudha. Karaa biraatiin immoo ijoollee isaaniillee mana keessatti afaan Oromoo warri barsiisan dubartoota dhiiraa miti maaliif dhiirri yeroo baay'ee hojii hojjetaa ala jira ishiidha mana keessatti ijoollee afaan Oromoo kan barsiistu afaan keenya kan barsiistu kanaaf sanirratti dubartiin keenya haa jabaatanii bakka jiranitti waan hundaan kan jedhu gorsuma malee kanaan dura karaa artiitiin waa'ee dubartii wanni nani kaasee hin jiru. Lawaka kudanu Karabil molute Adira galana yafe Samira yulti fadafe Dachiri zamale Kambirir zitai Sami utuba male kanate Waru ganageta Wadagrati naganu Ayyaana Irreechaa yeroo kabajnutti waa hunda dura hawaasa keenya keessa nagaan akka jiraatu walqixxummaan akka jiraatu bilisummaan dhabamee jiru immoo deebi'ee akka argamuuf hojjechuun nurra jiraata. Walcaalmaan koorniyaa yookaan saalarratti hundaa'ee hawaasa keessa jiraatu akka dhabamu ilaalchi dubartoota gadi qabu akka dhabamuu fi walqixxummaan amansiisaa akka jiraatuuf qaamni hundumtuu hojjechuutu irra jiraata. Dubartoonnis hiree jirutti fayyadamanii rakkooleen jiran akka hiikaman dammaqinsaan hojjechuun hawaasa tasgabbaa'ee fi bilisoome akkasumas badhaadhe argamsiisuu keessatti ga'ee isaanii bahuu qaban. Dubartiin keenya akkuma jabaatanii baratanii yoo danda'ellee barumsaanis waan hundumaan jajjabaatanii barbaada. Egaa hawaasti keenya yeroo ayyaana Irreechaa kabajuuf socho'aa jiranitti aadaa isaanii babbareedaa kunuunfachaa dubartoota isaanii waan miidhu immoo sirreeffachaa ayyaana gaarii akka waliin kabajan abdii godhachaa namuu bakka jirutti akkuma ayyaana Irreechaa ho'inaaf dammaqinsaan kabajuuf socho'an nageenya hawaasaa tiksuu jaalalaaf kabajaa dubartootaaf qaban guddisuu keessattis hirmaannaa guddaa akka gumaachan dhaamsa keenya dabarsaa. Qophii keenya kan mata dureen Irreechaaf Dubartummaa jedhu jalatti qabannee dhiyaanne asumaan xumurraa waan hordoftaniif ulfaadha. Lawaka kudanu Karabil molute Adira galana yafe Samira yulti fadafe Dachiri zamale Kambirir zitai Sami utuba male
This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today I will present Oromo Street inauguration celebration in Minneapolis, Minnesota, USA. Before I get into Oromo Street inauguration celebration in Minneapolis, let me give you a brief introduction about Oromo and Oromia. Oromo, 40 to 50 million population, origin of human race, origin of Gada system, birthplace of coffee, home to world-class athlete, one nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Waaqifannaa, third largest single nation in Africa, single large nation in East Africa, has been occupied by Ethiopia or Abyssinia for over 130 years, and a counting number of Oromo refugees live in almost other countries of Africa, struggling for self-determination. 12 September 2015 was an special day for Oromo. It was a day full of joy and excitement. This day was the day the Minneapolis became the first city in the world, including Ethiopia, to have a street named Oromo. The street name was proposed by Abdi Warsame, who was born in Somalia and grew up in the United Kingdom of Great Britain, where he studied and obtained a Bachelor of Science in Business and a Master's degree in International Business. Following that proposal, the Minneapolis City Planning Commission held a public hearing in January 12 to decide on council member Abdi Warsame application for commemorative street names along the city Cedar Riverside area. Warsame proposal called for 4th Street South between Cedar Avenue and the 15th Avenue South to be named Oromo Street, and for the stretch between 6th Street and the Cedar Avenue to 5th Avenue South to called Somali Street. AllPride.com statement add, Warsame was the founder and the spokesperson for Citizen Committee for Fair Redistricting, which took part in the redistricting process that aimed to create a more equitable and representative political map of Minneapolis, with the intent to create better opportunity for all residents of the city. The Citizen Committee lobbying was historic success, and the today current map of the city, including Ward 6 and the 9, are a testament to their hard work. When he was elected to the Minneapolis City Council in November 2013, Warsame became the first Somali American elected to the council and is the first in the nation to win a municipal election. He is also the former board of chair of the Cedar Riverside Neighborhood Revitalization Program, as well as the executive director of the Riverside Plaza Tenant Association. In January 2015, Hassan Hussein, the executive director of the Oromo community of Minnesota, said, "To the Oromo who has for so long remained invisible in its adopted home after home, a well-deserved recognition in the breeze of warm air in the thick of Minnesota bitter winter." After inauguration and the celebration of Oromo Street and Somali Street in Minnesota, people around the world, Oromo and Somali, are celebrating that their names is actually put in a map, especially for Oromos, who are actually invisible for a long time. To put their names in United States is amazing. This is some of what people are actually saying on social media. Minnesota Oromo get their very own street under their community name today. How awesome, said the Mitu Argo on her Facebook timeline. Oromo Street is in effect in Minneapolis, Minnesota. Can't wait to visit. Thank you, America, for recognizing the people you said from the brutal Ethiopian government, said Barhane Beka Galato in her Facebook, with a feeling hopeful from Washington, D.C., United States. For the city boasts the largest population of both Oromo and the Somali immigrants, such recognition would be awesome development. The Cedar Riverside neighborhood is jokingly called a Little Mogadishu because of its large Somali residents, while Minnesota is widely known as Little Oromia among Oromos. Home to the largest Somali population, the USA, Minnesota has estimated 40,000 Oromos. Here is some of the celebration from Oromo TV, Minnesota.
Oromo community, Galatoma, thank you very much. What we have here is a couple of other elected officials. We have Representative Phyllis Khan, who represents this area, and she's here to support us as well. So one round of applause. We also have my colleague Cam Gordon. He's also a council member, and he used to represent this area for a long time. So give a shout out to Cam as well. So thank you, everyone. Thanks to we have a senator as well. We have a state senator, Keris Zizek. Thank you very much. There you go. Thank you very much. And we also have Najaha. Thank you to Najaha for all the hard work you did. Thank you, Najaha. Round of applause. And to the Oromo community, everybody who supported us, thank you. This will always be here. Okay? Yeah, of course. It will always be here. So thank you very much. We appreciate you. And we are always here for you. You can call my office. Call Phyllis, you could call Kerry. Now we know what Oromo is. They will be able to help you as well, okay? All right. I would like to thank you, our representatives and of the Warsame for doing this. And this is the beginning. And I hope we will work together to be included in this city and a part of this city. And we would like to be part of the history. And thank you, everybody, for being here. You can say it in Oromo. Abbootiin ayyottan ilmaan Oromoo hundumta asitti argamtan galatooma. Wanni kun waan jalqabaati. Maqaa keenyaan karaan kun banamuuni magaalaa Minneapolis keessatti qoodinni nuti qabnu lakkaawamaa jira. Asitti fudhatama argataa jirra jechuudha. Kun jalqabaa itti fufaa jabaadhaa galatooma. I will talk in Oromo, but I want to thank Abdi Warsame, who has done this for us. I really want to say thank you to him for making this history for Nama Oromotive. Secondly, I want to thank all the community Kenya, the Somalis, the Oromos, especially the Oromos. Thank you. Namni hundi as dhuftanii kana waan kana carraa fudhachuuf. Kuni nama hundaa fi waan nu qofaa miti biyya keenya hundaa fi namu gammadaa gammanne. Thank you so much. Alaba biyya kiyya engoto enjegu lalu. Yeroo tokko olaana gennu yeroo tokko Najaha farkadhaafi namni Oromoo hundinuu akkasi hojjetee bu'aa kana fiduu qaba. Through Najaha, through everyone who is working, and we want to say thank you so much at the Oromo community. Thank you. We are very pleased to be here for this celebration. I agree. Thank you for inviting me, and I appreciate all the hard work. I appreciate all the work that Councilmember Warsame did, and just thank you for including us, and our doors are always open. Thank you. There you go. Well, I'm so pleased and delighted to see so many people here. Minneapolis is a welcoming city. In fact, it's founded on immigrants and people who come here and want to realize their dreams and actualize them. And what we need is you to get involved in the city and help you realize your dreams. Thank you so much. All right, thank you, everyone. And like I said before, my door is always open. Our door is always open. You have a lot of friends in the city council. You have a lot of friends in the state. You have a lot of friends in the city. And I want to make sure that this is the beginning of a long and fruitful partnership. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ibsitu detia ya bolsitu sabaria. Let's stand up for national anthem, please. Let's give them this anthem of respect that they have been
Marcela Sotelador. I'm policy aide for Council Member Abdi Warsame. Oh, okay. So why did you have this flag? It's a very important day for us in Minneapolis as we are honoring the people of Oromia, the Oromo people and the Somali people who live in this city, who are contributing to the economy, the culture, and the wealth of this city. So it was important for us to be able to honor what the contributions are. Are you also originally from Mexico or somewhere? I'm originally from Costa Rica. Costa Rica, so I'm also an immigrant to this country. So are you in some way, related to any kind of revolution, struggle, and? I think as people of different countries, of countries that is not the U.S., living in a country that is not ours, we have a lot of similarities. We are always trying to connect to what's our own culture, our own language, our food, what brings us together as people, how we relate to each other. So the struggle is always to keep our own things while we're living in a society that is not ours. That's great. And is there a similar celebration that people from Costa Rica or people from Central America would do around the Twin Cities that you want to tell us? So September is the month of independence for a lot of the countries in Latin America. In particular, Central America is September 15th. We all have the same Independence Day except for Panama. And in Mexico, it's September 16th. So we all get together and we have soccer games, we share food, we have picnics, and just enjoy some time together being able to speak our own language. And yeah. That's great. Well, unfortunately, our Independence Day is way in the future. Yes. And that's this flag signifies that. Otherwise our country is under some northern people's occupation, and therefore it is in a struggle at this time. So our independence will come one day. And is there anything you want to add to what you have said, or I'm done? I just want to thank all the Oromo who came out today to show their support for their community and all the contributions they made to this country, and in particular to the city of Minneapolis. Lots of Oromos are very much appreciative for Abdi Warsame's job, and for this issue to be inserted in the proposal. The Oromo Street has to be inserted in the proposal, and he did it, through our Lady Najaha, and it is great. Thank you. Thank you very much. Hangasu. And why are you here today? I'm here to celebrate the naming of the Oromo Street. And are you happy? Yes, it's the expansion of our community and how we show ourselves around, especially in the United States. And there are a lot of people who are watching you right now. What would you say to them? I'd say that this is another step forward for the Oromo people, and that we should be able to celebrate for more upcomings, to have national buildings for our Oromo community, have more of our family members and all of our relatives coming over here and just coming together and being one. Well, thank you very much. No problem. This is a celebration inauguration of Oromo Street in the Somali Street on September 12, 2015. We thank Oromo TV in Minnesota, O-Pride, Oromo community, and the City Council, everybody who took part on this amazing project. Thank you.